Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisa an Ejersa Abdiiti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beekii ganda Abshaal Dinqaa keessatti gootichi sabaa waraanni bilisummaa Oromoo humna diina irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuuf beeksise. Tarkaanfii kanaanis milishaa maqaan isaa Dhugaasaa Guuttaa Bagujaa Dhabassuu kan jedhaman irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuuf beeksisee jira. Kana malees Wallagga Lixaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaatti tarkaanfii fudhateen diina adabuu beeksise. Muddee 17 2025 Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti barii barraaqan itti seenuun waajjira aanaa Saasiggaa guutumatti dhuunfatee jiraachuu ajajaan godinichaa beeksisee jira. Akkasumas Lixa Shaggar aanaa Abunaa Kindabarat ganda Mandii Xunjiitti jedhamtutti waraanni bilisummaa Oromoo itti seenu milishoota 4 fi meeshaa waraanaa hedduu booji'uu beeksisee jira. Godina Jimmaa aanaa Limmoo Saqqaatti qaamolee mootummaa buusii humnaa olii nu gaafataa jiru jedhan jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan akka jedhanitti caasan gandaa buusiiwwan garaagaraa hanga birrii 6,000 kaffala akka jedhaman dubbatu. Uffata milishaa qarshii 1,200 bittaa doozarii qarshii 4,200 fi dhimmoota garaagaraatiif jedhanii nurraa guuraa jedhan jiraattonni maddeeniif yaada kennan. Namni kaffaluu dadhabee akka hidhamu kan himan jiraattonni nama waan jedhame kana raawwachuu dadhabee milishoonni mana hidhaatti guuruun dararaa irratti raawwataa akka jiran jiraattonni maddeen dubbisetti himanii jiru. Dabaluunis yeroo jireenyi akka kanaan qaala'ee jirutti caasan mootummaa gandaa ramadamee buusiiwwan garaagaraa kaffalaa jechuun isa dararaa akka jiran dubbatanii jiru. Mootummaan Eertiraa birmadummaa daangaa haa kabajamu jedhe. Mootummaan Eertiraa yaa'ii 120ffaa mana maree ministeerota dhaabbata biyyoota Afrikaa, Kaaribiyaanii fi Paasifik irratti haasa'a taasiseen abbaan biyyummaa mootummoota akka kabajamuu fi qoqqobbii dhuunfaa biyyoota guddachaa jiran irratti kaa'ame akka ka'u gaafate. Itti gaafatamaan jiila kanaa ministeera dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saahilim bakka bu'uun haasa'a walgahii kana irratti taasisaniin dhimmoota gurguddoo 3 nagaa fi nageenya qoqqobbii dhuunfaa fi biyyoota hedduu irratti ejjennoo Eertiraan qabdu ibsanii jiru. Bakka bu'aan kun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa keessatti akka uumamuuf kabajni abbaa biyyummaa fi qulqullinni naannoo mootummoota barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Akkuma chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti tumame walabummaan abbaa biyyummaa fi qulqullinni naannoo mootummoota dhimmoota mariin hin taanedha jedhan bakka bu'aan kun biyyoonni hariiroo idila addunyaa isaanii keessatti humna yookiin doorsisaa fayyadamuu irratti of qusachuu akka qaban cimsanii dubbatanii jiru. Akkasumas hariiroo nagaa biyyoota gidduu jiruuf qajeeltowwan kana kabajuun haala bu'uura ta'uu ibseera. Eertiraan qoqqobbii dhuunfaa biyyoota miseensa OACPC hedduu irratti kaa'ameef yaaddoo ibsiteetti. Bakka bu'aan kun qoqqobbiin kun biyyoonni faayinaansii misooma fi haala qilleensaa akka hin arganne industirii ijaaruu fi kaapitaala damee dhuunfaa akka hin fayyadamne kan dhorku ta'uu ibsanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Finfinnee galuun barame. Jiilli aangota naannoo Tigraay pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Waradaatiin durfamu Finfinnee kan dhufe aangawoota mootummaa federaalaa waliin marii taasisuuf jedhame. Daawwannaa Finfinnee kun yeroo muudamni mootummaa federaalaa Abuut gidduutti hammaatetti ta'uunis baramee jira. Abuut boordii filannootiin haqamee jira. Filannoon biyyaalessaa immoo barana adeemsifama. Bulchiinsi yeroo Tigraay mootummaa federaalaa fi Abuut gidduutti hudhaatti galee rakkoo keessa jira. Deeggarsi maallaqaa mootummaa federaalaa irraa narraa cite kanaanis bulchiinsi yeroo rakkoo hamaa keessa jira jedhee jira. Mootummaan federaalaa immoo maallaqaan naannoo Tigraayitti ergu hidhattoota kaambii keessatti kuufamaniin soortu. Abuut immoo hidhattoota kanaa fi mootummaa Eertiraatiin deeggaramee waraanuuf karoora qaba jedhee himata. Waliigalteen Piriitooriyaa hojii irra ooluu dhabuuf gamni lameenuu wal himatu. Abuut mootummaan federaalaa lafa naannoo Tigraay naannoo Amaaraa qabatee naaf hin gadhiifne buqqaatonnis qe'eetti hin deebine jedhe. Mootummaan federaalaa ammoo lafti naannoleen Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhaban mariin furama buqqaatonni garuu qe'eetti deebi'uu qaba jedhe. Abuut immoo lafa keenya naannoo Amaaraa to'atteetti buqqaatota deebisuun nageenya buqqaatotaa deebi'aniif balaadha jedhe. Mootummaan federaalaa immoo Abuut buqqaatonni akka gara qe'eetti hin deebine galtee siyaasaaf ugguree qaba jira jedhee himata. Kana malees Abuut loltoonni duraanii akka hin hiikamne adeemsa hidhattoonni hiikachuu fi loltoota hawaasatti makuu kan diidii irraa jedhamu gufachiisuu mootummaan federaalaa himataati jira. Ogeeyyiin fayyaa fi jiraattonni Suudaan naannoo humnootni RSF harkaa qaban keessatti humnaan ugguramuu hordofee dhaabbanni fayyaa addunyaa yaaddoo qabu ibse.
dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gabaasa baaseen hojjettoonni fayyaa 70 oliif namootni nagaa gara 5,000 ta'an Suudaan magaalaa Nyaalaa keessatti ukkaanfamanii akka jiran ibse. Weerarri dhukkuba namoota hidhamanii jiran irratti mul'achuun yaaddoo guddaa uumaa jiraachuu hordofee odeeffannoon dabalataa walitti qabamaa jiraachuu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Tedros Adhanom himanii jiru. Suudaan kibbaa Daarfur Nyaalaa keessatti hojjettoonni fayyaa fi lammiileen nagaa haala rakkisaa fi fayyaaf hin taane keessatti ukkaanfamanii jirus jedheera. Akka gabaasa dhaabbata Suudaan Doctors Networkitti namoonni hidhaman haala fayyaaf hin taane keessatti hidhamanii kan jiranii fi weerarri dhukkubaas ammoo mul'ataa jiraachuus dhaabbatni kun ifoomsee jira. Hojjettoonni fayyaa fi namoonni 10,000 lakkaa'aman hidhamuu isaanii baay'ee yaaddeessaadha jedhan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom. Akka ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argame mul'isutti bara kana Suudaan keessatti haleellaan 65 buufataalee eegumsa fayyaa irratti kan raawwatame yoo ta'u, kana hordofees lubbuun namoota 1,620 darbee namoonni 276 ammoo madaa'anii jiran akkasumas hojjettoota fayyaa 54 fi dhaabbilee fayyaa 46 akkasumas dhukkubsattoota 33 irratti dhiban gama waraanaan dhufe qaqqabu ibsee jira. Somaaliyaa fi Jibuutiin ittisa waloo cimsuuf Moqaadishootti wal arguun himame. Ministeera ittisa mootummaa federaala Somaaliyaa Mo'aalam Fiiqii gita isaanii ministeera ittisa mootummaa dimokiraatawaa Jibuutii Hasan Omar Mohammad waajjira isaa Moqaadishootti simachuun tumsa ittisa irratti mari'achuun gabaafame. Ministeerri ittisaa Jibuutii Hasan Omar Mohammad daawwiidhaaf magaalaa Moqaadishootti imaluun sagantaa 35ffaa walgahii waldaa ministeerota ittisaa fi nageenya humna eegumsa balaa baha Afrikaa irratti hirmaachuun marii taasisuu tajaajilli oduu Somaaliyaa gabaasee jira. Ministeeronni lamaan marii bal'aa taasifame kanaan xiyyeeffannoon tokkummaa tarsiimoo hojjimaata nageenya fi ittisaa cimsuu irratti akka ta'ee fi walta'iinsa naannawa bal'aa irratti xiyyeeffachuun tattaaffiiwwan tasgabbii fi nagaa baha Afrikaa mirkaneessuuf hojjetaman walitti fiduuf akka mari'atan eeramee jira. Walga'icha irratti ministeerri ittisaa Somaaliyaa Ahmad Mo'aalin Fiiqii humna deeggarsa tasgabbii Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa ijaaruun Somaaliyaa keessatti deeggarsi walirraa hin cinnee fi obbolummaadhaan dhugaan akka jiraatuuf qoodni Jibuutii olaanaadha jechuun Jibuutiin waggoota hedduu Somaaliyaa ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa taasisaniiru jechuun galateeffatanii jiru. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.